Takkasi cidi sinu rani ho ha haptui. Maaltu? Ala sama ditna onu rani ja haptu. Ha haptu di sila. Isin kaadhimaatii moo kaadhimaatii? Aadmateemi dura fixattee hamal ta'e. Ayyaaniif ni fixadhaa bara. Addaan nama eeguu fi nama hedduu taa'uu fi akkana ta'e sun dadhabsiisa. Yookaan akkana Gaafa fixattee isin gidduu miti boo isin jira balbala keessatti nun boos maal ta'e. akkana dadhabee takka hoo isii dhiisuu barbaaddeeti. Si yaadeeti miti. Naaf si qofa adda baasuudhaaf bilchaa nama karoora qabatee. Maallaqaan jijjiirta sin seene. Maallaqaan si jijjiira. La basta mallaqa sin ta'u ennaan maallaqni ni dhufa. Maallaqa namaaf fida lakkii san baasee nuti jireenya keenya kana akkamitti jiraannaa waan jaamu qabu kun. San bulchaa murteessuu qabu harka keessa nama San bulchaa murteessuu qabu ganda keenya dubbisee jira na fakkaata akka laalutti bulchaanii waan isaan jaaniin na fakkaate. Qofa amanee haa nama dilaan duraan ammoo kan ammoo dhiisuun illee ni ta'u jechuun barbaade. Akkamitti hin taane yaani yoggaan akka telefoon nama kana hundaa'u nama dhiiftu. Nama nu dhiisuu qabu kan qabu nama yoo dhiisellee habas nama akkamiin dhiisa gaa wajjuma jiraannaan nama hunda. Nama hundi hojii akka hojii jiraatan ture gaanii. Haa akka hojii jiraatanii jira haa inni kun ta'ubbarummaa wajjuma jiraataa mare addan baanu jechuudha. An bar bakkuma inni naaf sidduu ta'e kan naan ta'e. Laa yoo ta'e illee maal rakkoo qaba haa bas dhufnee teenyee bas laakiin na dura gattaa yaan boodarraan hin taa'e rakkoo inni jira. Sirraa qoftee taa'u qabda kana qaalii goma biraan ta'a namni. Laa haa rakkoo qabu kaan kun illee akka obboleessaati obboleessa nutiin kun ijoollummaa irraa kaanee wajji guddannee nama gandaati. Ehaa maal rakkoo qaba isa bira yoo ta'e illee haa itti bulchaatti aartee jirta. Ammaa nuti hin ta'a jechuudha. Lakkis irraa itti deetuni. Dirree baatee deemti naanni xiqqee shallee taasisee galfatama. Hinaaffaaf deemtu waan jiraate. Laa jaartii teessoo taatee amma kaanee bira teessee rakkoo qaba. Rakkoon qabu akkasitti. Hai. Yaani amma tanaaf jechuudhuuf nama walitti qayyaatu. Halas taatee ammaanuu kanatti kana shakkoo eegalte kana wallaahi nama badaadha. Halas taatee siitee ammoo waa'ee manaatti illee onni haasawnuuf hin jirtu jarjaran qabdu suutatti yaanaan jaan akka fayyaa yoo taate dura waa hunda gaddaraaf xannee eefa walii galle booda waa'ee manaa haasawuun akhira gaa. Baraan amma waa'ee manaatiif kanaa miti. Bulchumaa lubbuun hojjetee. Silaa ati si yoo teesse. Saboo asin taa'u maal ta'e boos taa'e aldeebiiti maal ta'e. As taa'ee fi asin taa'e illee takkuma garuu ammaan tana kaayee bas amma jajjarillee hin jiru garaatillee meeqa waan narraa hin qabdu ta'eef homaa rakkoo hin qabu. Basanii bas. Ta'ullee silaagaa akkuma kalee beekanii jinaasaa jaanii deeman sanitti eeywa akkas jaanii wal barsiisanii beekadhuuf naakoo qabaniiti mire akka silaan iddoo taa'uu qabu qabachaa hotas ta'e. Usitaa kau mantar mata itu, khane ya no? Kai Mario? Mata itu usitaa kau mantar ini kau urut sambo tu ni teman dia amma sih kecil sih mal tu bidiga. Tamam senifu matan. Yom gona ni amma. Dulu pelatih kau gon mata. Yani amma pernah kalah sih. Kalas pernah malu kau kau gize fede kau tadi. Gize fede ti, anak mana pernah kan? Amma matti nuttu kaahee. Saamaan tanaa kana keessatti akkamitti dhumte illee yaadu qaxiqqoo. Hidhumti saamaan tanaa kana keessatti. Akkamitti hin dhumne yaani? Maaliif hin dhumne? Akkamitti hin taatu saamaan tanaa kana keessatti maaltu dhumame? Naafsii wal jaalatee mi? Nama wal jaalate tokko beekadhu. Nama wal jaalate tokko jidduu hin dhaabbatan. Amma muraada namaa seenuu jaamti. Amma akka bulchaa kanatti muraada namaa seenuu jaamti. Amma bar muraada fi kaan hin jirtu bara moonni tuni amaanaadhaami. Amaanaadhaami. Amanah tanam wante wahunda fiteh samboda. Kelas ta wahunda ni kena. Ta wahunda berfitur ni warna khaim fin ninjir tu. Numur mesti sun. Lebih numur mesti. Dulu fiteh tak? Ni fitan. Adi rakong kau. Mau tiada pakai setiap phone phone fitan nete ti ada kap temu kam. Lara kesenjan ni. Kesenjan ni. Anak kuma daftar untuk ni tibar beradi mana? Kelas anu kong kawan tanah kafar rafitu abba ada jangan abba jalan kufata mere. Atma fita. Gizeeti fitte booda bulchaa haasilaa wanni seenuuf hin jirtu jeetiin abdii qaba. Garuu waan tana hafitatu qabu suba ammaaf. Hafitatu qabu naa miti. Naafsi. Eeywa naafsi wal fuudhu deemaan taate naafsi malee naa miti. Naafsi olbaan kun taane okeeme. Lees maali? Maaltu naafsi fide naafsi fide na fakkaate. Sii fide? Dubo. Hayyee sii fide jechuudha. Duba sii fide. Sii fide. Ati immoo osoo fitannee osoo biyyaan fitannee wanni hin goone asumaan waan biraa gurgurtiin ta'u. Isin kaadhumaatii moo kaadhumaatiitti? Kaadhumatteemi? Dura fixattee hamal ta'e. Ayyaaniif ni fixadhaa bara.
addaan nama eeguu fi nama hedduu taa'uu fi akkana ta'e sun dadhabsiisa yookaan akkana gaafa fidate isin jidduu miti boo isin jira balbalatti nun booti maal ta'e. Akkana dadhabee takka hoo isii dhiisuu barbaaddeeti. Si yaadeeti miti. Naaf si qofa adda baasuudhaaf bilchaa nama karoora qabatee. Maal erga naafiti wal barree wanni biraatti dhaga'ame takka hoo waan jiru jira malee nagaa miti. Ati immoo sammuu ta'etti. Wanni kana jaamaa jirtu ta'e maanta agartee mi? Dura dubbeeftaa dhuuti samboota nuyi malee maanta nuti ni aanaa ta'e kai. Eessi yaatan bari yaa'uun hin jiru. Haasofnee dubbeeffinne gandas bilbilee nikas goonee aruusas goonee eegaa guyyaan keenya guyyaa gammachuu haa ta'u inneeti. Eegaa akkasii godha dhuuftaa dhuuti samboota karaas. Maaltu naan kee samboota? Ni fitaadhaan fitatu dadhabeeti miti. Ani jechumatti akka kan tolu naan ta'ini malee fitatu dadhabee osoo hin taane. Kami jechi bulchaa kan inni jee hasiin ta'e kun qabas kalaqaa jira. Kalaqaa jire. Miliyoona 10. Bas tasanii isaa bas namaa fidaa. Sambar dawwalattee gisee ni bu'uusan ni walii gala miliyoona 10. Ati immoo fakkeenya miliyoona 10 yoo narraa fuute ni feeta yoo narraa fuudhan. Bas kalaatiin akka ganda keenya jee bas maaliif jennaan harka ganda keenya darbee atillee miidiyaa kanarratti namni sin beekne sin jiru gisee hunda akkana caatti capeetee akka hunda gootaa miti. Namni sin beekne sin jiru wanta keenyaas harka darbee waanis jala irraa deemullee hin qabu jeetiin yaada bas. Garuu haawwanni takka wanni jiraanuma jirti. Miliyoona 10 ni kafallaa iyyemma ni kafalla. Babbaaseen kafalaa bee. Naafiti maaliif jiraannaa akkamii jiraannaa? Dalagannee jiraanna gaamaani namaaf dalagachuu qofa osoo hin taane jireenya keenya yaadamee hin jiru jechuudha. Jireenya Maallaqa isaa baasuu qofa. Daleenee Maalleen baafnu sun maalleen nuti baafnu sun akkasitti miliyoona 10 baafnu sun yoo taa'e eenyu fayyada? Waan takkallee waan Nu fayyadu. qabu Nu fayyada. maallaqa jechuun amma nama fayyadaa osoo hin ta'in fayyaa qabaannaan namni kun maallaqaan nama hin jijjiiru jechuun abdii qabaan garuu maallaqaan jijjiirtas hin seene Maallaqaan si jijjiira. bas ammallee akkas hin ta'u jennaan maallaqni ni dhufa. Maallaqa namaaf fida lakkiisan baasee nuti jireenya keenya kanaa akkamitti jiraannaa waan jaamuu qabu kun. Sanbulchaa murteessuun qabu harka keessan murteessu. Sanbulchaa murteessuun qabu ganda keenya dubbisee jira na fakkaata akka laalutti bulchaanii waan isaan jaaniin na fakkaate. Eegaa osoo naan jii maaltu nana keewwan naatu walitti isin fide duraan illee waan ta'eef saniifuu waa hundi hir'attee amaanaadha waan ta'eef amaanaa dhaamanii jiran. Saniifuu waa hundi hir'atteeti sanboota aannan galchu. Waan fayyadamu godhachuu dandeessu. Si galcha akkam si galchineeti. Sanboota akka fedhanii jiraatan kan waan fayyadamu godhatanii. Kalaas murtee ati ammoo warri muree sumaa murteessu jira waan taateef miliyoona 10 san irraa nurraa gaddeebsi. Kuraa gaddeebsinaa murtee akka mootis sanboota walii galtan dawwaltee kan ta'eeti. Amma 500 nurraa gaddeebsi. Egaa si muree murteessu jira. Laa amma murteessu jiru maal taasisa? Barcaa nyaatti malee atis nagaa miti. Oo akkana jireeti wanni kana jaaman jirtu ta'e amaana. Ammaan tanaan gabbeetiin dhufa jii. Gabbeetiin jaalan dhufa. Qophaa'ee huccuu ta'e haadhuma kaayinaan. Kalas tamaamee. Leesh yaatan Ni Leesh. aanaa fa'i. Kalaas ammaa wada kifatu. Musi kita. Inni akkamitti akka nu hojjetu? Laa bas bulchaa kanaan illee yeroo dheertuun beekaa nama ammoo barree miti nama miskiinaa. Bas nama waan akkanaa si yaadullee jeetii miti bas namni kun nama naafisii wal barsiise atillee itti jajjaruu hin qabdu. Ani ittiin jarjarree bar. Ani ittiin jarjarree. Sanamaafuu tas gabbaa'ee hin jarjarinii waan hundaafuu. Akkasiin nuyi jechuun qabu gaasuun sirrii miti. Bas sirriillee miti. Ammati. Ati na jaalattee ansi jaaladhe nuti jireenya keenya yeroo xiqqoof yeroo guddoo jiraachuu deemnu waan taateef miliyoona 10 maarree hin jaamu sun. Tasanii beeka dhugaa amma bulchaa waan gandi isheen na fakkaata malee inni kuni nama miskiina tokko nama yeroo dheeraa Bari kan dubbisuu raabsii dubbisuu qaba. Ani makaa ganda keenya dubbisee waan hin jiru Naa dubbisuu qaba yaani. itti ulfaata. Takkiin sumaa dubbisaa takkiin sumaan nama itti ergata Eeggoon kaasanii. takka yoo kaa'u takka hogganni dubbisu sana birii jiraachuun qaba. Eessaa tasanii homaa rakkoon qabu garuu inni nama. Ati san waaftanii tuttuu bulchaan barcaa nyaatee jira. Hin dhagahin waan inni siin jedhe. Ansiime. Laa bas ka bulchaan kun nama waan akkasii qabu miti. Atilleen tas gabbaa'ee bas hin jajjarini. Bulchaan kun nama naafsi wal barsiise dhiisii homaa rakkoon qabu. Namni wal na barsiise hin jiin. Ilma namaa jaallatanii bulchaafis. Abbaa fedheefuu bakka kanneen naafatti wal jaalatan taanan wal fuunu. Namni murree murteessus naafsi qaba. Naafisi qofaa namni muree murteessu sanniin beekaa. Bas garuu bulchaa kana nama yeroo dheertu hojii turre nama miskiina tokko atillee hin jajjarini.
kun garuu omo gubbarraa dhufee akkasitti isa inshallah hundaaf khairidha akkasitti kaanna kuni namni nama gandaati ganda keenyallee ni amanaa nuti ollaadha sanumaa feenillee ni garuu ni amana akka nam takkaatti akka obboleessatti illee anuma mani sana mani la anuma amani khaatillee kanuma ol barree isma wal barsiise isma qofa amani khaanama dilaan duraan amanu khaanama dhiisuun illee ni ta'u jechuun barbaade intaan yaani Ugana aku telepon nama kan undang nama dia tu. Nama nu disu kabu kan kabu nama yon diesel le habas nama kami diesel kau cuma jirana ni nama unta. Nama tu jia aku tu jira tu terus ni. Ha kau tu jira tu ni jira kan ni kan tak berumah cuma jira tu mereka. Adam banu cuy. Ayo. Ega. Amin ni ah ber yada kerja kerja bercanya tadi. Yo kau bercanya tadi kau mencoba nisi. Aku isam itu lu fuda nama ni jadi bercanya kan ni nak pakai. namni barjaan Waxaa dadhabsiisaadhaaf malee rakkoodhaan. Dadhabsiisaa sun ta'in kaayoo amma akkas jiru taatellee namni kun waan ati jaalatiin akka jirqiin itti nama naqu garuu an sin jaaladhe malee waan nama biraan jaalatiniif innillee waan naan taane na dhiiba jeeti ni nama na garuu waan naan taanetti nan dhiibu. Ganda keenyallee ni nama na anillee ni nama na. Inni si dhiibe yoo fakkeenyaaf. Nan dhiibu yoo inni na dhiibellee garuu irra geetumaan harka ati garuu isa kana hedduutti hin jajjaree. Ittiin jarjarran isaan tokko ambar bakkuma inni naaf sidduu taa'e kanaan naan ta'e. Yoo taa'ellee maal rakkoo qaba haa bas dhufnee teenyee bas laakiin na dura gattaa yaa boodarraan hin taa'e rakkoo inni jira. Siraan qoftee taa'u qabda kana qaaliin moo biraan ta'a namni. Laa haa maal rakkoo qabu kaana kunillee akka obboleessaati obboleessa nutiin kun ijoollummaa kaanee wajji guddannee nama gandaati. Ehaa maal rakkoo qaba isa bira yoo taa'ellee haa mungkin ni shakkii deebisumaa. Shakkoo osoo hin taane. Ani ilma namaa hin amanu. Ati sumaa shakkii ta'e laa ani ilma namaa amarra. Ilmi namaa nama nama. Laa nama hinaaf hin fadhu beekte. Amala kiyyarraa abbatan nama hinaaf hin fadhu garuu ati nama hinaaf hin fakkaata akka sirraa jirti. Namni hinaafu warra nama si jaalatu. Laa nama si jaalatu osoo hin ta'in namni hinaafu qarree nama naqaa hin ta'u. Qarree sin nama. Wallaahi qarree nama naqaa namni hinaafu hin ta'u. Laani yaani an nama yeroo dheeraa wajjin jiraachuu deemu haadha manaa jechuun utubduudha. Haadha manaa. Sanamaafu kana amanuu qabda malee natti hinaafuu hin qabdu. Hinaafaa miteera. Yaani naafise. Ansin jaaladha taate. Osoo as jaaladhu atis ana jaalattu ansi jaaladhu adda nu baasanii jeeti malee. Laa habas kunummaan waan shakkirraa ka'e beekadhu adda nu baasanii wannummaan jaamu kunu sababa shakkirraa ka'e. Yoo shakkiin takka nama jidduu hin jiraanne namni maaliif jennaan nama kana gisee amanee nama amana jechuudha. Akkasittiin beekaa nama akka mataa qiyyaasii nama amana bas namni kun nama amana gaa akkasuma na fakkaate. Ati immoo bulchaa kalatti naarri xiqqoolle. Laa naarri maaliif hin argaa attidha. Khalaas ati hedduun hin jaalanne jechuudha itti Hai laa akkasii miti osoo hin ta'in ati bulchaatti aartee jirta. Ammaa nuti hin ta'a jeetina. Lakkis sirraa itti deetuni. Dirree baatee deemti naanni xiqqaa shallee laafee dhabfatama. Hinaaffaaf deertu waan jiraate. Laa jaartii teessoo taatee amma kana bira teessee rakkoo qaba. Rakkoon qabu akkasitti. Hai. Yaani amma tanaaf jechuudhuuf nama walitti qayyaatu. Halas haati ammaanuu kanatti kana shakkoo eegalte kana wallaahi nama badaadha. Akkasii isinurraa ni haa haftu. Halas asuma dhiifnaa onurraa dhiisaa haftu. Haa haftu dhiisila.